Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan torban barii amma immoo odeeffannoo wayitaawaa fi gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne isin dhageessifna. Amma xumuraatti nu faana tura. Mana hidhaa Qaallittiitti hidhamtoonni siyaasaa Oromoo miidhaa hamaa keessa jiraachuu dubbatan. Guyyaa irraa waraanni bilisummaa Oromoo mooraa leenjii keessa turan eebbifamaniiru. Odeeffannoo kana bal'inaan isin dhageessisna, nu hordofaa. Bulchiinsi hammaataan mootummaa Itoophiyaa bakka dargaggoonnii fi beektonni Oromoo keessatti lubbuu dhabanii fi jiraattii akka malee maqaa siyaasaa keenyaan faallaa hojjettu jedhuun baroota dhufaa darbaa hidhaan keessatti hiraarfaman yoo ta'u, hidhamtoonni siyaasaa kanneen sabaan Oromoo ta'anii fi lammiileen biyyoota biroollee keessa kan jiran mana hidhaa Qaallittii irraa baafamuudhaan gara mana hidhaa Abbaa Saamu'eel jedhamutti dabarfamuu hidhamtoonni dubbatan. Mana hidhaa Abbaa Saamu'eel kunis kan argamu bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Caffeetumaatti yommuu ta'u, manni hidhichaas hanqinoota bishaan, nyaataa, mana fincaanii fi bakka nyaata itti bilcheeffatanis akka qabu odeessi keessoo mootummaa Itoophiyaa aangawoota mootummaa Itoophiyaa keessaa bahee ni addeessa. Akka aangawoonni sirnichaa toora miidiyaalee isaaniitti ba'uun jedhanitti hidhamtootaa fi qabiinsa gaarii haalli barnoota isaanii hundumtuu nageenyi isaanii kunuunsi fayyummaa isaanii illee haala gaariirra jiraachuu dubbatan malee haalli hidhamtoonni keessa jiran garuu faallaa kanaa ta'uusaa hidhamtoonni yeroo garaagaraatti dubbachaa turuun isaanii beekamaadha. Kanumaan wal qabateessi guyyoota 3 darban keessatti hidhamtoonni kun ammas yakka hamaa kana ofirratti dandamachuu dadhabuudhaan lagannaa nyaataa geggeessaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru. Bitamtoonni fi ergamtoonni mootummaa Itoophiyaa bakkeen adda addaatti dargaggoota leenjiidhaaf jechuun dirqisiisanii guuraa jiraachuu beekamee jira. Kunis addumaan keessumaa Finfinnee magaalaa Shaggar Siitiitti hammaachaa jiraachuu dargaggoonni magaalichaa aanaalee garaagaraa irra jiran himan. Kunis addumaan Buraayyuu, Sabbataa, Furii fi Gafarsaa Gujeetti hammaatee itti fufeera jedhan. Guyyaa irraa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa loltoota isaa mooraa leenjii guddichaa zoonii lixaatti leenjisaa ture eebbisiiseera. Leenjiin kunis leenjii siyaasaa fi saayinsii loltummaa irratti kan ta'e yommuu ta'u, hirmaattonni leenjichaa karaa adda addaatiin ga'umsa isaanii miidiyaa hawaasaa irratti dhiyeessaa akkuma turaniif bifa ho'aa ta'een eebbi isaanis akka geggeeffame hirmaattota leenjichaa irraa odeeffannee jirra. Aanaa Fantaallee bulchiinsa magaalaa Mataaraa keessatti edda galgala qaamolee biltiginnaa maqaa nageenyaan bobbaatu irratti tarkaanfiin ajjechaa fudhatamee jira jedhe. Odoo injifannootiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa aanaa Saasiggaa keessatti waraana mootummaa Itoophiyaa wajjin walitti bu'iinsa taasiseenii injifannoo guddaa galmeessisee jiraachuu isaa beeksise. Kanumaan wal qabates loltoota mootummaa Itoophiyaa keessaa loltoonni 3 harka kennachuudhaan karaa nageenyaatiin waraana mootummaa Itoophiyaa gadhiisuudhaan gara waraana bilisummaa Oromootti dabalamaniiru kan jedhu odeeffannoo achirraa nu qaqqabeedha. Malli waraana bilisummaa Oromoo hanga bilisummaatti injifannoon uummata Oromoof. Odeeffannoo wayitaawaa fi gaggabaabaa fi haqaa yeroo isaatti akkasiin bira ga'uu fi toora yuutuubii keenya torban barii sabiskiraayib gochuu hin dagatiin isiniin jenna. Odeeffannoon keenya irraaf qabannee isiniif dhiyaanne kan amma ammaatti dhageessan turanii horaa bulaa.